Magartuu waan barbaade si godhani waan barbaade yoo barbaade birris yoo barbaade illee warqii koo gurgureetti dabalee siif hin kenna. Warqii qabdaa yoodha. Warqii qabalee hin qabu. Waan barbaade si godha jettoonni barbaade naa goota waan an barbaade jechuudha. Waan ati barbaade lubbuu kiyyallee yoo barbaade si kenna. Ishii rakkoon qabu sitti himaa waan an godhi siin jedhe ka gootu yoo taate. Waan barbaade nirraa xalabadhu waan barbaade si godha. Sitti himaa naati waan barbaade godha erga jetti. Maa inni dura sitti himuun duratti waan naa gootu sitti hima. Tole natti hima waan barbaade. Wanni naa gootu maa inni beektaa? Sa'idoon akkana fuudhu ni kaana godhatuun goota. Otoonni jaartii lama qabuuma. An kudhanuu haa qabaatu siin jenne reefuun tanaanatu beekaa gizeessan. Otoo jaartii lama qabu otoo ijoollee qabuuma hin beektu? Hin beeka. Mun rakkoo qabama afur ayyamee fi rabbii. Akkasi jaalatuuf akkasi jibbumaatti hin beekare osoo maallaqa xalabatte otoo abdii faa xalabatte abdiin lafa jira. Abdii maalitti godhan abdiin barbaadu. Tole ishii Sa'iiduu mallee bakka itti siimeta. Timta jechuudha. Itti nima. Akka ansi erge magartuu tokkana naan jedhe. Yeroo osoo waan biraa xalabatte onni waas taa'uun deemu inni galuudhaaf deema biyya galuudhaaf deema inni amma. Xalabaanni kiyya sanumaan waan biraan xalabadhu. Yoo si dhiise biyya deemee akkam taataree? Rakkoon qabu suna gizee sanaan isa walii gala. Garuu magartuu waan ulfaatu na gaafatte ani Sa'iidii akkana jechuun natti ulfaata yoo inni sin jaalanne yoo inni wayiifuu si tume inni si jibbaaf si tume. Laa inni jibbaa kiyyaaf nan tumne sababa maalii fi jaartii hajjii baasaa yookaan akkana jettee jannaan sababa saniif na dhahi malee Sa'iidoo waan biraatiif miti jibbaa kiyyan qabu. Sa'iid jaalala kee qabaare? Jibbaa kiyyan qabu Sa'iid. Ani xiqqoo garuu natti ulfaate ani hin beeku garuu daa'ima kiyya jecha gaaman Sa'iid gaafadha akka daatillee na ergitan jedhuuni anumatu magartuu jaalattaa waan akkasii jedhe isa gaggaafadha. Waadaa kanaa seentu waan kanan godhaa irratti yoo ka waadaa naa seentu taate an ammoo jaartii hajji akka nama nyaata geessuu fi ta'ee dhaqee jechuu bilbila nama isiin bira kaayette irraa fuudhee isiillee haasofsiisee xiqqoo dhageechisee bilbila nama isiin bira kaayette irraa fuudhee bilbila hiriyoota isii san keessaa baasee hiriyoota daa'ima harkaa qabu jechuu daa'imni santee bakka isiin jirtu hin beekan beekeetii miti akkana siin jedheef garuu yaada tokkoon naa dhufe yaadni sun maa inni yoo jettee akka nama jaartii hajjii ilaaluuti nyaata geessuufitti ka'ee jaartii hajjii bira dhaqee isiirraa lakkoofsa geelee isii sanarraa fuudhee lakkoofsa isiin geelee isii ta daa'ima bira keette sanirraa fuudhee jechuu isii bira dhaqee akka waan nama jaartiin hajjiitti na ergiteetitti nyaata geessee fi bara hadha jaartii hajjii akkasii nyaata geessee fi waliin haasa'ee lakkoofsa keellee irraa fudhadhee akkasii sii dawwale maali jedheeni bakka jirtu bakka isiin jirtutti itti dhaqee daa'ima bakka kanarraa jijjiiraa isiniin jettee maalii jettee jedhee akkasitti itti himee yaani bakka sana akkasii irraa gahee faashii mul'isa. Jaartii hajji bira dhaqxee lakkoofsa godinyoota ishii sana irraa fuutee isii bira gizee dhaqe ammoo jaartii hajjiittu na ergee nyaata geessee fi daa'ima bakka kanarraa jijjiiraa isiniin jettee na ergite jedhaan. Isaan immoo tole jedhanii si haman waan ta'eef daa'ima bakka jijjiiruu jechuudha bakka ati jettetti jijjiiruu nuti immoo daa'ima fudhanna innaa sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha wanti isiniin qabadhee dhufe maali yoo jettanii namoonni baay'een akka nuti shakkinuttis magartuun daa'ima kiyyaa bakka ishiin jirtu quba qabdi naan jedhanii namni baay'een anillee akkasuma shakkee jechuudha Sa'iidis Abdiinis shakkaa jiranii. Shakkaa miti amma dhugumaan dhugaatuun beekti jenneetu yaadna jechuudha. Isa ishii gaafachuuf jechuudha. Magartuu gaafachuuf hin deema. Magartuu nama hojii deemtee naashin dhuftutti asumatti waameetani akkuma nama afuma nagaadhaani afaanuma nagaadhaani magartuu bakka ishiin jirtu beektaayyuu waan tokko dura gooddenyoota turtanii jaartiin ajjiis akka ishiin jettutti gooddenyoota koo bira jirti daa'imni jette. Gooddenyoota ishii keessaa magartuun ishii tokko turte nu biratti nu funduratti akka nama walloluufa fakkaatu jechuudha. Isaan garuu wallolan qabanii waan nuti arginuuf inni nu funduraa nama wallolu wayiifa fakkaatu malee isaan wallola tokko hin qabani akkuma duraa wal jaalatu jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma magartuun hojii deemtee naashin dhuftutti kaameraa kiyya dhoksadheen kootume seenii jedheetan tattaa'ee haasofsiisa. Haasofsiiteetanii bakka daa'imni kiyya jirtu beektaayyuu abdiin waan jaalattuu fi karaa abdii anatu siifidha abdii waan ati barbaaddu anatu sii goosisa jedheeniin
afaanii baasa jechuudha. Afaanumatti tottoleetanii jechuudha. Afaanuma nagaadhaanii karuma nagaadhaan ishii gaafadhaa akka nama garaa nyaatu wayii ta'eetanii akkas jejjeedhaan isiniin jedha. Yoo ishiin dhuguma natti himtee dhugumaan bakka daa'imni jirtu quba qabaattee natti himtee amma Asseet fi Abdiitti bilbileetan barriitti cufeetanii akkas nutti himtu gochisiisaa jechuudha. Giddii ishiitti akka himtu goosisaa jechuudha. Kanaafuu mashiin hin dhuftee amma gizeen sa'aatiin ishee kun sa'aatiin hojiirra galtu ga'ee jira. Kanaafuu ani nashin dhuftutti kaameeraa kiyya dhoksadheetanii taa'ee ishee jechuudha. Maaliif ishiin dhibbatti hin beekte jechuudha. Warri dura bira jirtu daa'imni bira jirtu gooddanyoonni ishii immoo bakka itti galan sana baqatanii deemaniiru jechuudha. Ishiin immoo akii hin beekte bakka isaan jiranis bakka daa'imni jirtus hin beekte jechuudha. Anaan illee gizee baay'ee maaliif jaartii hajjiisistanii miskiinitti maaliif sistanii baasinaan jechaa gizee baay'ee natti dubbattee abdiidhaan illee akkasuma itti haasofti jechuudha. Maal gootee maal sin gootee jetteetu nutti dudubbatte gizee baay'ee. Ani yeroo sana zimuma jeetuma ishee uummatun isheetanii bira darbaayyuu jechuudha. Maaliif ishiin edaa waan kana beektuu fi akka ishiin baatu barbaaddi jechuudha waan harka keessaa qabduuf. Kanaafuu amma sa'aatiin ishiin dhuftu ga'ee jira. Yoo ishiin natti himtee bakka daa'imni jirtu natti himtee Sa'iidii fi Abdiitti dawwalee waameetanii barriitti cufeetanii akka giddii ishiitti himtu akka ishii hudhanii bakka daa'imni jirtu isaanitti himtee daa'ima bira nu geessitu jechuudha. Akkasin yaalaa isinillee du'aa hin godhan isiniin jedha. Magartuu sitti naa jama. Maali gaa maal taate turte gaara? Maali naguma? Naguma een turte xiqqoo sittaa jamee ture? Ture dhugaadha karaan zahmaa ture atillee na jarjarsite osoo uffata illee hin jijjiiratiin hajji bahe moo jaartii bahe maaliif? Maal ammanatti wanni isaanii fixatanii ba'uureessan? Yaa akkana na jarjarsitee na waamtee jennaan waan hajjiif jaartiin hajjii baanna fakkaatee bar. Dhimmuma jabaa waan ta'eef si jarjarse dhiifama. Si hojiirra dadhabee dhufu. Rakkoon qaba hidhaman jettee ganaadha. Ganaadha kayooma wanni isaanii fixatanii ba'uuree. Ati manumatti ba'u jettee yaaddannaa yaaddu? Jechuun yoon bahuuf deeman ka jedhu yaada nutti ta'e xiqqoo yaanii. Isaan beeku Sa'iiditu jala deemaa jira waan ilma sana Sa'iiditu of harkaa qaba jechuudha. Maaliif Sa'iid amma akka ba'an hin barbaadu waggaa 15 akkatti faffaraadamu wayii fedhan. 15 guutuu moo? Maaliif? Itti xiqqaate yoo gaa. Jaarsa keellee moo? Maal yoo jaarsa koo ta'e? Waggaa 15 jechuun bar waan guddaadha waggoota guddaadha waggaa 15 jechuun namni nama ajjeeseyyuu bar waggaa 15. Isaan ammuma nama ajjeeseetiin haadhaa fi daa'ima addaan baasuma ammuma waan nama ajjeesaniiti. Ati kanan beektu? Sunillee ulfaata ta'e garuu Sa'iid yoo kadhatanillee xiqqoo ishiin jedhu an dhiyoo sanallee na tumee beektaa waa'ee saniitti kaasee jennaan. Waa'ee maalitti kaastee jettu maaliif si tumee? Yaani jechuun waa'ee mana jara hidhamanii kanneen waa'ee makanaa xiqqoo gaggaafadhee jennaan sabsanii natti aarii na tumee ture. Na shakkee ture anaanuma keessaa na baasu nan galchuun waa'een sanii. An akka inni na shakkuun barbaadu. Sin shakkuma Alif si shakkaayu garuu ati qulqulluu taanammaa shakkamtaa yuree? Ani dhugaammaa qulqulluudha qulqullummaan qulqulluudha. Yaani inni sababuma sanii waa'ee saniitti dubbadhee jennaan aaree na dhahee. Baga na dhaheeyyuu an erga gaafa inni na dhaheeti rafeeyyuu bulaan jiru. Maali baay'eedhuma si dhahee si fa'aa si dhukkubamu? Dhukkubbii maali haasofitaatillee an erga gaafa inni dhaheeti isuma ija dura na deema dhahaan inni na dhahe natti toleeyyuu an. Natti tolee? Maati waa harree taatee sitti tolamu dhahaan inni si dhahe? Jechuun harree ta'ee osoo hin taane dhiira inni bakka. Sa'iidirraa jaalalli si qaba natti fakkaata. Ana erga gaafa na dhaheeti gaafuma durayyuun jaaladha ture. Osoma jaaladhu garuu erga gaafa inni na dhaheeti jaalalli isaanitti abaasee erga gaafa inni na kabaleeti jechuu waa'ee saniitti dubbadhe jaalalli isaanitti abaase dhahaan isaa yaani waan biraan haa taateeyyuu jaalala taatee naa dabalamte san bichaa osoo hin taane dhiira jechuulleen kana bowwaa akka abdii sana osoo hin taane ka gizee hundi jedhaa oolu an nama afaaniin dubbatu hin jaaladhu aslan nama na dhahu naa wayya nama afaaniin narraa dubbataa oolu beektaa. Kanaafuu dhiirti gizee akkana mataa gadi qabdee nama bulchitu natti tolti. Isaan yoo afaan hin dubbatan garaa keessatti siyaafti uleen mun irraanfatta boruma irraanfatta. Afaan abdii ciqimataan nyaata ganamaa galgaa ol bahee seenu ufuma nyaataa deema.
Namni taraa takka yoo waa balleessisee si dhahee bakka nagaan gadi bahee deemu wayya achuma akka dubartii gadduu mana keessa deemtu mana keessa olii gad deemee dubbii godhaa oolu. Sa'iidoon kun osoo galuu baatee asumatti hafeeyyuu natti tola maaliif yoo jettee osoo abdii jalaa ciqiciqii fi waan dubbii isaa kana hunda jalaa bahee isa bira galee natti tola jalatti galee yookaan. Se'id biratti maalatiin qaaneffattoonna se'id biratti gala jettu se'id mi abbaa ilmaaniiti jaartii qaban beektu? Hin beeka akka jaartii qabu haa qabaatu takka lama qabaami 10 osoo qabaate ani kiyyuma ta'uu isaa barbaada malee ani yaani wanni jaartii qabaachuun isaa sun agasuun danayaachisu gaafa kiyya ta'e anuun beeka akka godhu sun akkasii beektaa amma sanii miti waa'ee Sa'iidoo na yaadachiisiin dhiisiiti akka kaanittu mataan na dhukkubee hanganamaa galgala osoo waa'ee isaa yaadu. Kara dhimma na waamteetiif waan si waameef dagadde asaadhuma keessa waan si waameef dagadde wanti nan si waameef illee yaada biraati gara yaada si waameetti ni deebi'a. Hani rakkoon qabu rabbi keerii haa godhu. Jaartiin ajjiishiin maraattuun suni ajjiinis jaartiin isaasi daa'ima kiyya soonaan kenniin manadhaa seenanii daa'ima kiyyallee amma ammaatti hin arganne warri isaa ishiin bira keessa deemtellee nu qabu yookiin nu qabu jedhaniitu mana isaanii cuccufatanii deemanii kanaafuu ati immoo yoo sababoota ishiillee beektee yookiin immoo ati beektee ati gooddinyaa ishiitii yookiin wayi sitti himtee waan xiqqoollee sitti himuu dandeesse gooddinyaa ishii waan taateef ati immoo ati obboleettii kiyyaa tokkotti na gargaaruu dandeessaa. Magartuun na gargaaruu dandeessi garan jabaattuu ishiinis gara fuulduraatti yookiin daa'ima argachuu dandeessi haadha ta'uu dandeessi jedheetan si waame. Sijjammaranii saahibummaa jaartii ajjiitiin illee walitti hin qabu jedhe yaani hagas wanni dubbadhee waa'ee isii dheengadda Sa'iidoo waliin dubbadheef saahibummaa isii walitti qabaadhee osoo hin taane yeroo muraasa san dura waliin nyaannee turree waliin turre ka jedhu saniif dubbadhe malee saahibummaan isii walitti qabu hin jiru. Mucattii daa'ima tanteellee quban qaban bakka isaan kaa'an isaan erga hiitan taate achumatti seeraan isaan gaafachiisaa reen himanii jirrinu hajjii fi jaartiin ajjiitu. Ishiin illee maqaa kee xiqqoo waan dhodhoofti natti fakkaatinna akka innaan jedhutti magartuun illee waan gooddinyaa kiyyaa akkas nama biraallee maqaa dhodhooftee sillee maqaa kee dhoofteetti. Si quba qaba jettee moo? Yoo harka keessaa qabaatte. Tawfiitii hidhamtee jennaan ani erga anaaf isiin erga wal dhiisne turree jirra erga waa'ee abdii mistira yoo tanaa jalaa baase anaaf isiin addaan hafnee jirra wanna takka natti himtu waan takka waa'ee isii quban qabu waan ta'e Tawfiitii hidhamtee jennaan waliin haa hidhamuuf maqaa kiyya dhooyti na fakkaate malee ani waan takka qubaraan qabu. Laa waliin haa hidhamtuuf miti immaa maqas balleessitu tokko akkas ta'e immoo ati waan barbaadde yoon irraa xalabatti birrii ta'ee abdiillee akka barbaadde. Abdii ani hin barbaadu an nama jaaladhu qaba abdii hin jaaladhu ammaan itti godha abdii. Cimmarana jaalala abdii hin qaban. Dhimmi gizee dura mana kanaan dhufeefillee akkaataa waan hundaa himee jira mi'an. Jaalala isaan barbaadu ani maan itti godha kan akka ganamaa galgala akka hoytee dura kaanii matarraan kophaa oolu. Tamam eenyu jaalatare Sa'iid yoo jaalattillee Sa'iidillee akka itti barbaaddetti garaa sii laaffisee baqaa si birattillee sii fidee ati bakkuma daa'imni jirtu bichaa. Maaltu kana hunda barbaachise caaltu waan kana hundan callisaa osoo daa'imni bakka isiin jirtu beeke. Duraan hajjitu harkaa beekaa maali jettanii haasaan turreessi. Dura hajjitu beekaa gaajii jalaa fuutee gara ta'etti awwaalte isheen. Hajjumatu harkaa qabana fakkaate akkuma duraan dhoysettu. Ajjimti kan harkaa qabu ishiidha gooddinyoota ishii bira keewwatte gooddinyoota ishii modhannee barbaadne barrii cuccufatanii isaan achi deemanii jiran. Isaan amma hidhaa jiranii miti erga hidhamteellee masalan hajjiinu isiinu erga hidhamaniilleen himanii daa'imni bakka jirtu. Moo hin sodaattan jara gaafachuu isii? Isaan hin sodaanne isaan immoo tumamaa jiru karaa baatiinis tumamaa jiru himteetti ishiinis bakka keessa. Maaliif bakka keessa himteetti isaan akka erga himtee dhaqxanii ilaaltaniire bakka isaan. Dhandhee ilaalle bakka illee nutti himtee dhandhee ilaalleerra. Isaan barri cufatanii yookiin magaalaa kanaan na jalaa fageessuu laata amma isaan baanitti isaan baan malee daa'ima siniin kenninu nuun jedhu laata jedheetani si gaafadhe malee osoo isaan as keessaan fagaatinni osoo isaan as keessaan bahini yoo beekte akkanatti himtu barbaada. Waan barbaadde illee yoo na gaafate waan barbaadde see godhan. Ani jechuun osoo daa'imni bakka isiin jirtu beekee wanna tokko osoo sirraa hin barbaanne kana hunda osoo yaani waan takka sirraa barbaade yookaan waan tokko akkanaa gootu barbaade osoo hin taane sitti himaa yoo ofii kiyyaayyuu maaliif hin beekure ani beeynaan osoo gaafii tokko malee ofii kiyyaayyuu sitti hima ture. Atamma waan tokko hin beekture?
لا قبان قبان Magartu waan barbaade si godhani waan barbaade yoo barbaade birris yoo barbaade illee warqii koo gurgureetti dabalee siif hin kenna. warqii qabdaa yoeda Warqii qabalee hin qabu. waan barbaade si godha jettoonna barbaade naa goota waan an barbaade jechuu Waan ati barbaade lubbuu kiyya illee yoo barbaade si kenna. ishi rakkoon qabu sitti himaa waan an godhi siin jedhe ka gootu yoo taate Waan barbaade nirraa xalabadhu waan barbaade si godha. sitti himaa naati waan barbaadeen godha erga jetti maa inni dura sitti himuun duratti waan naa gootu sitti hima Tole natti himi waan barbaade. wanni naa gootu maa inni beektaa Sa'idoon akkana fuudhu ni kaana godhatuun goota Otoon ijaartii lama qabuuma. an kudhanuu haa qabaatu siin jenne reefuun tanaanatu beekaa gizeessan Otoo ijaartii lama qabu otoo ijoollee qabuuma hin beektu. hin beeka man rakkoo qabamaa afur hayyamee fi rabbii Akkasi jaalatuuf akkasi jibbumaatti hin beekare osoo maallaqa xalabatte otoo abdii faa xalabatte abdiin lafa jira. abdii maalti godhan abdiin barbaadu Tole ishii Sa'iiduu mallee bakka itti siimeeta ni kaasaa godhatu. itti himta jechuu Itti nima. akka an si erge yoo magartuu tokkana naan jedhe jettee Garuu osoo waan biraa xalabatte onni waas taa'uun deemu inni galuudhaaf deema biyya galuudhaaf deema inni amma. xalabaanni kiyya sanumaan waan biraan xalabadhu Yoo si dhiise biyya deemee akkam taataree. rakkoon qabu suna gizee sanaanaaf isa walii gala Garuu magartuu waan ulfaatu na gaafatte ani Sa'iid akkana jechuun natti ulfaata yoo inni sin jaalanne yoo inni wayiifuu si tume inni si jibbaaf si tume. laa inni jibbaa kiyyaaf Maa nan birrii tumne dhumallee waan sababa biraan xalabatee. maalii fi jaartii hajjii baasaa yookaan akkana jettee jannaan sabab saniif na dhahe malee Sa'iidoo waan biraatii fi miti jibbaa kiyyan qabu Sa'iid jaalala kee qabaare. jibbaa kiyyan qabu Ani Sa'iid xiqqoo garuu natti ulfaate ani hin beeku gaa. Garuu daa'ima kiyyaa jecha gaaman Sa'iid gaafadha akka daatillee na ergitan jedhuuni anumatu magartuu jaalattaa waan akkasii jedhee isa gaggaafadha. waadaa kanaa seentu waan kanan godhaa irratti yoo ka waadaa naa seentu taate an ammoo jaartii hajji akka nama nyaata geessuu fi ta'ee dhaqee jechuu bilbila nama isiin bira kaayette irraa fuudhee isiillee haasofsiisee xiqqoo dhageechisee bilbila nama isiin bira kaayette irraa fuudhee bilbila hiriyoota isii san keessaa baasee hiriyoota daa'ima harkaa qabu jechuu akkasitti itti dawwalee bakka san yoo ka inni santi bakki isiin jirtu hin beekan beekeetii miti akkana siin jedheef garuu yaada tokkoon naa dhufe yaadni sun maa inni yoo jette akka nama jaartii hajjii ilaaluuti nyaata geessuufitti ka'ee jaartii hajjii bira dhaqee isiirraa lakkoofsa geelee isii sanarraa fuudhee lakkoofsa isiin geelee isii ta daa'ima bira keette sanirraa fuudhee jechuu isii bira dhaqee akka waan nama jaartiin hajjiitti na ergiteetitti nyaata geessee fi bara hadha jaartii hajjii akkasii nyaata geessee fi waliin haasa'ee lakkoofsa keellee irraa fudhadhee akkasii sii dawwale maali jedheeni bakka isiin jirtutti itti dhaqee daa'ima bakka kanarraa jijjiiraa isiniin jettee maalii jettee jedhee akkasitti itti himee yaani bakka san akkasii irraa gahee faa isheen mul'isa. Ati dhadheetti isaanii jaartii hajji bira dhadhee lakkoofsa godinyoota ishii sana irraa fuutee. Isii bira gizee dhaqe ammoo jaartii hajjiittu na ergee nyaata geessee fi daa'ima bakka kanarraa jijjiiraa isiniin jettee na ergite jedhaan. Isaan immoo tole jedhanii si haman waan ta'eef daa'ima bakka jijjiiruu jechuudha bakka ati jettetti jijjiiruu nuti immoo daa'ima fudhanna innaa sana. Tama waan bareeda. Magartuu garuu Sa'iid afaan mattiin gaafadhu wallaalee ani jaartii isaa jalaa baddee jirtu jaartii biraa fuudhinnaan jedhu baay'ee tokko natti ulfaata. Garuu daa'ima kiyya jecha ijuma diimessadheen itti dubbadha. Ani hin beeku garuu yaada kana waan of keessaa qabu natti hin fakkaanne ammatti fuudhu. Inshaallah gaa tole jedhee yaada. Toofatan qayyaratiin illee si tursiise dhiifama. Amma kalas deemti jijjiirradhu. Rakkoon qabu achi kanuma bichaa godhi Sa'iidummaan akkani kana godhatu godhi malee ani irra siigaa kana rakkoon qabu. Tole baqqaa galatoominaa jiraadha. Hayyee nagaatti. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kun namni birrii xalabataa warqii xalabataa isheen immoo waan biraa xalabattee jechuudha. Dubbiin jajjabaatti ani waan akkasii waan xalabattu natti hin fakkaanne jechuudha. Ani afaanuma kamiin Sa'iidin akkas jedha jechuudha. Akkamuma godheen akkas jedhaani baay'ee tokko natti ulfaata jechuudha. Baay'ee tokko ba'aa dhagaa caala natti ulfaata jechuudha. Dubartoonni kan akkatti Sa'iid irraa malaattu Sa'iid maaluma qaba jedhee yaada namoonni baay'een Sa'iiduma jechuu deemu.